Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammii shawtuu akkuma beekamu yeroo darbee gorsa xiqqoo waa'ee yuutuubii fi nama keenya jedhu irratti isiniif dhiyeesseen ture. Viidiyoo sana keessatti namoota akka addunyaatti miiliyoneeraa fi biiliyoneera yuutuubii irraa ta'an kana malees akkamittiin akka yuutuubii akka taanu maal hojjennee akka yuutuubii taanu isin dhiyeesseen ture. Inni biraan yuutuub chaanalii mataa keenya banachuuf maaltu nu barbaachisaa kan jedhu isiniif hojjedheen ture. I hope argitaniitu jedhee yaada warreen ilaallee viidiyoo sana duubatti deebitanii akka cheeggotan akka ilaaltan sin affeera. Har'a maal qabadheen isinii dhiyaadheera akkamitti iimeeyil yookiin jiimeeyil akkaawuntii bananna kan jedhudha. Akkuma beekamu yuutuub chaanalii kan namaa tokko laayik gochuuf, sabskiraayib gochuuf yookiin immoo koomentii gochuuf dirqama maal barbaachisanirra jiimeeyil akkaawuntii barbaachisa jennirra. Sana qofa immoo miti akkaawuntii mataa keenya yookiin immoo yuutuub chaanalii mataa keenya banachuuf illee dirqama maal barbaanna jechuudha. Gmail akkaawuntii barbaadna jechuudha. Kanaaf har'a akkamittiin akka Gmail akkaawuntii yookiin immoo email akkaawuntii banannu ilaalla jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanaatti hordofaan affeerraa kiyya. Kanaaf jalqaba irratti maal goona jechuudha. Biroozarii tokko banna. Biroozarii nutti tole banneeti. Biroozarii sana irratti maal jennee barreessina jechuudha. Create Google account jennee barreessina. Sanaan booda sarchi goona. Erga sana goonee booda kunoo ka jalqaba irra jirtu kana maal goona jechuudha. Ishirratti cukaasna jechuudha. Ishirratti erga cukaasnee booda kunoo kanatu nu dhufa. First name galchi jedha. Last name galchi jedha. User name galchi jedha. User name kun maqaa email keenya galchina. Sanaan booda password keenya galchina. Lammaffaalee password keenya galchina confirm goona. Sanaan booda maratti maal jenna jechuudha. Next jenneeti kutaattaan nu dabarsa jechuudha. Kanaaf mee maqaa guunnu fakkeenyaaf ifa jedheen guuta maqaasaa. Maqaa ifaan jedha. Akka fakkeenyaatti maqaa abbaa barii jedheen guuta. Barii jedheen guuta. Username ko immoo yoo barbaade ifa barii jedhee yoo barbaade immoo waan biraallee guutuu ni danda'a jechuudha. Ifa barii qofa jedheetaniin isa @gmail.com kunoo jira waan ta'eef maal jedha that username is taken try another jechaa jira. Kanaaf maalan godha ifa barii jedheetaniin lakkoofsa wittan dabala tokko tokkoon jedhame fakkeenyaaf ifa barii tokko tokko. Isheettiin kun hin jirtu waan ta'eef sanaan booda ishee kana paaswordii kiyya 1 2 3 4 5 6 7 8 galcha. Minimum 8 waan naan jedheeru jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8 galchan malee kunoo paaswordii lamaan isaa wal fakkaachuu qaba. Sanaan booda next jedha. Maal naan jedha please choose stronger password. Try a mix of letters, numbers and symbols jechaa jira. Kanaaf qubee lakkoofsaa fi mallattoo wal keessa maktee fayyadamte malee paaswordiin kun paaswordii salphaadha jechaa jira. Kanaaf maalan godha ifa barii 12 @ 12 jedha. Ifa barii 12 @ 12 jedheen galcha. Sanaan booda next jedha jechuudha. Sanaan booda lakkoofsa bilee kijaan galcha. 9 jedheetanii sanaan booda next jedha. Sanaan booda lakkoofsa bilee kanarratti verification code na argachuudha. Ani gaddaa man dhufutti kunoo seeneera. Meeqa jedha duwwaa 6 21 51 jedheen galcha jechuudha. Sanaan booda verify jedha. Sanaan booda maal jedha recovery email address jedha. Optional dha barbaadan emailii biraa yoo qabaattan recovery email address galchuu dandeessu. Yoo qabaanne maal gootu optional waan ta'eef filataniiti baratti dhalattan guutuu fakkeenyaaf ana April dhaladhen jedha. April 1 jedha fakkeenyaaf ani barammoo 1990 dhaladhen jedha fakkeenyaaf. Sanaan booda genderiin guuta. Sanaan booda maal jedha next kan bu'a jechuudha. Sanaan booda skip jennee itti kan skip buuneeti I agree jenna jechuudha. Itti kan I agree jenna. Welcome ifa barii naan jechaa jira. Karaa harka mirgaa kanatti buuneeti okay jenneeti. Sanaan booda itti kana Gmail kan jettu kanatti buuna. Gmail yoo jennu kunooti kun amma Gmail akkaawuntii mataa kiyyaa banadheera jechuudha. Sanaan booda erga Google akkaawuntii mataa keenya banannee yookiin immoo Gmail akkaawuntii mataa keenya banannee maal gochuu dandeenya jechuudha. YouTube seennee koomentii kennuu dandeenya, laayik gochuu dandeenya, sabskiraayib gochuu dandeenya. Akkasumas illee akkaawuntii mataa keenya yookiin immoo YouTube chaanalii mataa keenya banachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya youtube.com jedheen seenaa. Bakka sarchii kanarratti maal jedheen sarchii godha. Lammishaa Tube jedheen sarchii godha fakkeenyaaf. Yeroo sarchii godhu kunoo lammishaa Tuubiin akkatti naaf baheera. Kunoo shittii kanarratti
kilik godhatanii subscribe gochuun hin danda'achu. Viidiyoon lammii shootuu bina hojjetan immoo warreen kana faati isaan kan ilaaluun hin danda'achuudha. Laayik gochuu, koomentii gochuu, subscribe gochuun hin danda'achuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti mee subscribe godha, kilik kan godha, sanaan booda mannaan jedha already subscribe naan jedha jechuudha. Sanaan booda erga subscribe godhee booda maal gochuun hin danda'achuudha. Akka waan lammii shootuu biin gadhiifamu hundumtuu akka inni na bira gahu maalan godhachuudha. Mallattiitti kunoo isheetti kana ishee beelii kanarrattan cuqaa jechuudha. Oolan jedha. Kanaan booda viidiyoon lammii shootuu biraan hojjetaman yoo inni gadhiisu yeroo hundaa maal ta'achuudha na bira gahaa jechuudha. Viidiyoon irraa kanuma viidiyoo itti argisitti immoo akkamittiin YouTube chaanalii mataa keenyaa akka banannu ilaalla jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma yeroo gaarii.